أيه قالتهم أنا سمعتوا خيسانيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديك أصدقين كمان سا أنك زيدو ديك أنا تكاتيو ناسو خيساواني ناسو في أمبراتي متي واني أرى دبچو فدمالي لغان تينيا مالف بدي لغان أورمو مالف بدي خانية چون فكينياف ونمان أورمون هررجي الدنيا غماتي الدنيا أرى كعب دمالي نبيتني واحد دوجر وان هدو خام بيتي هنك أبنو فنوت الله نافت فكينياف بيتنا نمني أورو أسألة قافت دين أسألة صار رافورنيتي جرين كارد دي خننيف permanent resident يجو أتشبود أنا ما خنا فورني ستزينا قراني ميري ترتيبه سدين ديما والله ترتيبه خنا أورو مارجي جلاتن شوري تنسيرفين ما كذا ثاني سنهم نمني توكو يو غوساغلو دفانيتي أبلو غوسانغل شيء جان غوساسا وليك أبيتي أمبيو أبلو غوسانغل شيء إيه نادعيا جان first step نادعيا دعيني جاني خاني ديمان أما توكو نما خنا كورتن مالف دفع نخس مال لبي دفع مال بلسه دفع أما توكو إيجا كورتن بودا وليك أباماس غوساسن أبلو غافة دبر نادعي سنسن أرجعن نادبر فتنا جان أما توكو كورتني مي يو بدين الرم ملته ilmo garar rabate garak abachu di de janin habe cho asylum sa dinai te chu yo badin qaban nemo garasi qaban ne jani khani de manammas amata lamaf lamada qoratan malle egan u khaysa du fi akami hera sere khanya fudatehi jireni sa mal fakata wan jo qoratan amata lamagize fi amalle du fi wali qab ambayo abalu khanya khagafa dabre garan na da barfatan san arana dala jan yo badin ramullate gara shafite he janin yo badin ratti mullanne mo si dalle arkaddu janin yero san barcuma fidani khaaniti jartin namasani deema fuuti afani dibti ilma gudeeda de dadan dengeni mire khagudifata mo deema mesan garagaruman takittisan khana chuma na dagaya chu san asylum chu gafacho chu gafi si dagenya janin garan na da barfaddan san green card chu akam fayda maniti na dala chu sana mo citizen chu stepin sadenu rafu da me beha adewan kana gafan biye jirum kitabati barres emmo werona fi assalama gafadun arke process kana rabbi naraga himbe khusandur asumatin itiruf emmo khenyi sanin ko bakap khana chala amalle like 2017 osan to ready city Profesor Asmaron Fada wala garre Oromon torban in kabuje akasi miti barni kaban jen akamiti je gama baha kana qorate jen hin qoranne nanje dubo Oromo tema wali galchita anje inni na nawa borona qorateti torban in kabu behan na nawa hararge kana mo torban afuri jirabati khas torban afuranu maka ibdan de kaba torban jechi jau takallama sadi afurshan jaha torba torbani wa marfa torba marfato chu torban achira kha torban dura dalota janini torban lamesa addesa janini torban sadesa gobana jani torban afuresa dukkana akasitti afronu maka kabanje an kana kuban kabuje san qofa mitin jen gama rarge khanati yero lakawon torban kunundi guyan torbanu maka ifdan de kaba fakkeenyaaf dhaloota jechuun torban duraatimi torban duraa kun torba jennereef bito taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi jannaan torban duraa jaaniini torban lammeessaa addeessa jaaniini addeessu kun basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaanaa dureetti jaanii jirti torban sadeessaa goobana jaanii jenini goobanaami Ardaduma kurbicha rumasa rawada kadadana areri ballo bati gidan tilakaw eda harar ge onde kasi ni jirti nanje ni jirti nje
haareettiin qorachuu qabaa jedhe. Wanni isin jechuun fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaade gaa. Abbaatu dhugaa fi barbaade ta'a jechuun fedheeti. Leebila Oromoon dur irra turte ilaa irratti jenereeshinni keenya hin dhaqqabne. Ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre. Arra nuti maal jechuun jirra? Kaan Itoophiyaa faristii jee lakki hin taane Oromoo faristii jaan lakki hin taane Harargee faristii jaa. Leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan. Maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammas if dura dabarsitaa miree waan akkasii takka arge. Kalee Oromoon namoomatti amana. Ani namaa jaa Oromoon. Osoo akkana gadi hin buusin jechuudha. Sandinnaani isin Itoophiyaadhaaf fudhadhaa jennaan lakkii aan Oromoodhaafi. Xiqqoo if duuba siisee jechuudha makiinaa ammallee if dura deebisuu qaba. Nuti Afriikaadha jennaa Afriikaa faristenneeti. Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootiin teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin. Ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu. Nuu hitti olii galee achirraa adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti. Xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doorii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebuu battaan kanawbaan noobaan kana biyya laanuuf. نبي الله نو خلمك لما خيرة ديرت خمك ليل مكليل خانوك أنو خانوش خشيس شيس خادم آدم خبيجيت أورمون أكره لكاوت سناف نما أجانش أورمون نمو مرك أبتهجو أورمون ريف ورقات كنا سرد دبيسه والددا أرار مال خجو لمتي لولا الرفين تل لولا أرار جا أورمون لولا بودا أرارت أمان أورمون هبشال لولا بودا بلليسوت أمانتي خنانا متخجي قرطها بإنجليز خلولا ميلي كوجين لولا جماعة بها خنانا راوته ميهون در ترماتي ميلي كوجين دونالد سميث جاني إساتو جي أورمون لولا بودا أرارت أمانتي ميلي لولا بودا بلليسوت أمانا حواسا سن يوم وه نبلليس جنريشن سن أورمون مو نمني even واني سيمبيتن هم يونمني لما ولله إذا تقول تندرم أورمون يو إرد درم تشوف تله أبو دي ساخا إني نمامي جان إني نمامي تي نانو كدوفو جان نانو برا ديت متا بلو إرد واليمن أورمون مو سنينكا إني نمامي تي هجا رجوا أورمون تنابي وني نما يشوف هذا مالي ليفلي خينيا بكيت ديمو قبل نما خجوا سير دكوا قبلنا مخينا لو كيس تيجي ديف دوبا ديف سني في زو أوفيس نما جرتي بعد ديفين أوروما فريستيرة تمو نما رتش ديبو قبلنا خان الدنيا وني تجعلن خاله السلام الدنيا فنو ترت أورومون خارا أمبري فون تنادعيا غيرنا نادي برفدا نادلا سنينجي سنينجي شو أرار كابو سكت أرار بوفتو كاب أورومون نانو هارجي خانتي نمني أما يو نما جيس أجيتشان غوسا سدي تسيسا بتسا في ديما جانين تسيسا يجون نمني لما ولله تكو تيو دربته وني سنة برادويت تسا نما سنديمي ليفيل تلا لمو كاب تسيسا جانين نمني لما مقالا ولين به أكا نصيبات تيو ولله أشمتي خالون كاب نيجو وان تتي أمامي بتسا جانين بتلو موان أماميجو ليفيل تلا لمو كاب خونيس ديما جاني نمني لما ولله نيجادو جه هالكان بوجا كباتي تكامنجا كباتي دخوتي كرتي تكوباي نما سر تالوبا ديما جاني كان الدنيا لا أراه مسلين سر لالش جتيكا خونيس كاين ما بيها سيقولته نمني توكو يو والد جسله أكادا تيجا بافتو كبا وانا باكتي تسيمو جرابه وان أبابين تك أباشو سرتين سيمو جر تيجا كميتي بافت سيقولته نم توكو نما جيسه ترتيبه سدي كباشي تله لبي خفن إمامتي في أجاجو مجاني جر لبي خفن يجون نم توكو يورو ندوه هودي توكو كلاني نم سرين أولاً لبي خفن جاني سامبودا تازيا تانجتشو أتشبودا غويا خدشان بودا لون خدشان أوري دي مندن دينه ورا نما راديو إسا نفيدا
imimatti jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon arra dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan kana agaajuma jaaniin 85 agaajumaatii fi 15 imimmatti walitti meeq dhibba gumaan nama tokko horii dhibbaa Oromoon achirra kaayate kuni qarooma abbaan kee kalee qabaachuu ture ka'aaterra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan hafa jechuu fadheetu wanni irraa haasa'uu qabnu kalee Oromoon akkamitti if beekaa yoon akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa ummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuu gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada san abba bareefa barreesse barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jeeyaman. An bishaanuma irraa hin dhufee jeeyaman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fadhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbiin maal jaa Quraanatti innaa khalaqnaa min almaa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa waa hunda uumne jaa. Dachii irraa uumamee ta'e dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uume. Bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan Waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'e. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanni Arabaa. Qoloo fi duumessa ibsaa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaanitti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Si galte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootan ol deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniitu irratti bandiino bazzaa waan akkasii akka jaan si galte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dhukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Si galte ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raala baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata namooma beeka. Ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa mire ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dhukkee jee fudhee maxxanfata. Siyote ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama isinii masan ha gudeedaa ha jaartii irraa dhale. Si galte namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon. Even ilma funyooti jira. Ilma funyoo jechuu dhageessanii? The unique Oromoo keessa malee addunyaa tanatti mul'atee hin beeku. Oromoo keessa malee ilma funyoo. Ilma funyoo jechuun funyoon beekanii mire haadee jechuudha. Abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese. Abbaan kiyya ilma malee hafee bara. Gosatti iyyatu. Gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan. Adabbiin Oromoo nama ajjeesanii ajjeesan. Leevila saalaalanii jechuun akkaataa saalaalanii. Kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa. Ana baaxilin ajjeesee mire. Yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan. Osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haada san irraa mura funyoo san. Nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata. Ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta. Leevila himaanitii Oromoon irra geesseetu san ture. Ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanatti. Nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqamta akka nama suuwanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi. Haarra Oromoo xabbaaf jaanii wallaala isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti. Dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaaf. Dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Sirna gadaa qaba. Gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira. Even Queen of the era of the Queen jaanii xalaaleedhaan bulee jira Oromoon. Dhalaa shanii bulche.
hoyyoo gotoyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo. Wal duraa fuudhanii jechuudha. Sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu ture. Abiyyilleen karuma san deemuuf jiran fakkaata I don't know. So Oromoon qaroomaan guddaa ture. Oromoon waa hundaan guddaa ture. Humanity first jaa Oromoon namoomatti amana. Nama jaa. Nama jechuun amma anuma jennami na. Maa sambattan tuudha anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba. Funyaan hin qabu funyaan qaba. Anumaa jaa. Hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaan. Namarraa maal dhufe jechuun namooma. Agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu. So wanni dhaamu fadhu maali ani Oromoon aadaa gabbattuu qaba. Namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan. Immoo dabsanii nutti himu jiran dhugaatii eenyu tana barbaaduu qabna. Osoo wanni kiyya deegaan hin dhumne ergaan xiqqoo takka taniin dhaamu fadhu. Leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti. Kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan. Hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatii ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa. Hin beekuu gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni. Maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga. Kabeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanaan deebisaa himaaf jechuudha. Maal ijoollee barsiisuu jira jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisuu ture. Har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru. Kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin hin jeesan beekumsi kun lama. Tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda. Beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira ka Oromoon mana nama hundaa jiru ka dhageessan waan beetu wallaali. Hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beetu wallaali siin hin je'u jaan jala kaaya siin hin je'u. Durnuma jaanii waan beetu wallaali. Wanni ati beetu maal? Dura akka haadhatee garaa baatetti ummaa isaa baatiin daa'imni haadha baraka. San booda abbaa bara adeera bara eessummaan haboo ollaa baraa dhufa. Barnoonni duraa kanaa mire waan beetu wallaalii waan beetu kana wallaaltu. Maaliif? Kaan barnoota eega waan beetu kana wayyoo itti booda amma torba kana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kan. Immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan gare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'e eegsiira. Oromoon immoo ilmi namaa bishaanirraa dhufee jaa. Kuni maali? Tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan barte kanaa itti wallaalchisanii jira. Falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan. Amma nuti barnootaaf dheenee falfalmne galle jechuun jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa. Das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf. Abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi. Ammas nama biraarraa hin eegina. Nama biraarraa inuma hin eegina. Namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo lafa bultan hooma gaafadha. Hooma takka isin himan waan sanirraa waa fudhatta. Akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda. Afaan keenya addunyaarraa adda. Oromoon maqaan kee eenyu jaami yoo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu bara aboo ati maqaan kee eenyu goostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati goostami maqaan kee eenyu ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytaniifi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa. Arrammoo yoo ati akkasii gaafate gosummaa qaba namni kun jaal. Ifiif waan hin qabneef kaayisaan. Ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torban lakkaawatan. Abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaan noo jaarichuu ofirraa dhiisan. Hin lakkaawatan abbootii isaaniitu. So dhugaa Oromootu badee dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Oromoon kalee akkam jaaramu amma namni waa'ee konveeshina kanaa namaan na gaafate akkamiin ilaaltaa naan jaal. Aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen. Akkuma fedhetti haa jaaramu. Maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuudha. Nama faca'e immoo wali fiduun ni ulfaatti. Adda facaasaa. Yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a. Waan fedhe naa jaaramu. Kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa labsaata irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin Islaamaa amantiin Kiristaanaa hundi irra dhufte.
eenyurra walolan oromoorra walolan oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana oromummaan baddee jechuudha. Kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaaramuun murteessuu ta'uu isin eemusuuf yaha maal godhee sulula riifti vaaliitti kanaatu oromiyaa bakka lamatti adda baasa. Oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin sadeen gamasitti hafe sabboo goonaa kama boorana yennuun kana maccaatuu lamni kawalekkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san shan kanatti istiraachara lafaa qabaachuu ture akkasumatti odaa shan qabaachuu ture odaan shaniin dhageenye ituu humbanna ogaa dhufte odaa bultuun qaban sikkoo mandoo ogaa dheete odaa roobaa qaban sabbo goonaa gidee boorana bira odaa gaareessaa qaban maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban raayyaa fi asaboo gidee odaa makoodii jaamu qaban odaa shananiis ni qaba akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuudha warra gamani yu sadeenoo maal jaan manitti aduun gidee asii baatu booroon jennuuti booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuudha warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuudha oromoon jaaramisi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye istiraachara duraanii sanii kamtu hafe jechuudha amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuudha abbootii teenyaa qaroomaan nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummannu hin jiru kana oromoo gonkumaa yaadeen beeku qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannuu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a no oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuu gura tokko hawa hin dhaga'u qabaachuu qaba daas jaaramuu jechuun san booda liidarshiippiitti dhufa gaa liidarshiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san manguddoo irraa fudhachuu hin deessan caaseeffama isaa ammoo katti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu jabuutii ergan amma mojoorraa qaallittiirraa asallaarraa hundarraa harargee dhiisii bakka hundarraa oromiyaarraa dirree dhawaa dhufa kuduraan gizee bitan baadiyyaarraa kaashi bitan daldaltoonni kan jechuudha eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti maaliin fuuti liqiin achirraa eegalti fuudhanii jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fedhan ni bade jaan yoo fedhan akka fedhan jaanni maallaqa san gad deebisan lakki akkas hin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyeef fi eegalte jabuutii geessu gizee dinnichaa fi timaatiin makiinaan fe'amee jabuutii dhaqe gumruuka jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyooniin dhumne maarreen dhumne jaaniin timaatiin fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalaganne firraan dandeenyu jaan teeknikaalee hawaasa keenya toorchuu godhan jechuudha. Lagni raamisa akkamii akka ijaarame akkamitti akka diigames ni beektan. Arra haajaarramnu jira Oromoon amatti 27 duruma manguddoon laga raamisettee ijaartee jirti Booranaa Bareentuu jaaranii jiran garuu rakkinni jiru maali nuutu ifiif wal diigaa wal jaarraa hadiigus nuti maaliif dubbiin waan beetu wallaalii sanigaa if baruu qabna gaafaan ani if bare obboleessi kiyyaas if bare san booda wal barree jechuun lamaan ani osoon if hin barre yoo isa barbaadeen ta'u waan fokkottuu taate jechuudha. Sigalte so if barbaadu qabna if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa Oromoon halee akkam ture akkamitti if beekuu ture sigalte maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali gadaa jechuun maali hiikan qabu maquma akkanuma deemu hiikaa qaba hundinuu amma Soomaalee irraa ilmoo jechuun Soomaal wayyaanee jechuun shiftaa jechuun amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaanin Tigiroonni abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa ifaan nuti shiftaa lammee isaati shiftaan duraa isaani bara 1928 Haile Sillaaseen xiyyaaraan isaan tumiga sigaltee raayyaa fi asaboo jechuudha
even gaafat xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyya irraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa nagaa barreerra marmaariini achittuu nagaa nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture Oromoo raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan maaliif isinii fi bulchuu qabdanii hoodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaa isaa fadhullee isaan sossobuu ture isaanis mirga isaa argachuun isaaniif ona turte abbichuu irra ajjeesee isaan Haile Sillaasee ilma Tafarii Boqonnaan guddataati innis gamuma keenya deebi'a Mangistuu Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufa ilmi Yaasuu ilma Muhammad Aliiti wallo Oromoo magal Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan uu baasan immoo reaalitiidha arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e bar fodhu Somaalee fodhu Amaara ta'u qulqulluudha jechuudha that's the meaning of Oromoo qulqulluu jechuudha wikka biraan qabu Oromoo ni beektanii filter godhu jechuudha Ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuudha Oromoo jechuun qulqulluu jechuudha that's it Gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo gaadii ni beektanii horii gizee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuu bar sirna gadaa ogaa jennu gaada jechuun si galte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti kun waan abbootii teenyaati so we have to find the truth jechuu fedheeti isin dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadha. Nama akkanaa kana fa'aa hunda qabna onnoo nama seenaa hedduu beeku jajjabeessinee